gammadde dheetuma yaada akkati baay'ee natti haftee baay'ee natti qabamtee jirtus nan beeke garuu utuma ta'us immoo bakka dhiifama si gaafachuu dhufeemma yaadatitti yaadinaan jirti hundumaatti yaadeera deebisaas immoo si baadhee dhufeera atis immoo kanarraa fudhatta abdiin qaba natti hartus garuu harree walitti malee ilkaa waliin cabsituudha Oromoo yoo ammaa kanaafuu akkati garanatti hin jabaanne bareecha nan beeka. Kanaaf dhiifama naa godhe riyyaa koo harmee koollee abbaa koollee dhiifama gaafadheera isaan dhiifama naa godhaniiru na eebbisaniiru dhuguma akkati jette eebbisaan akkatti mi'aawu baay'ee tokko namatti tola baay'ee nama gammachiisa amma kana booddee yeroo qabutti waan hundumaa harmee koos nan hojjedha harmee koofis waan hundumaa nan gargaara waan ishee barbaadu hundumaa nan guuta bishaanis nan waraaba waan bakka jechuun waan shamarra hojjettu kamuu nan hojjedha anis kana booddee bakka. Amma qalbii koo jijjiirradhee ragalanyu waaqee dafaa ta'u waaqee kan darbee immoo dhiifama naaf haa godhu atillee riyyaa koo dhiifama kanaa gootu immoo abdiin qaba dhiifama naa godhi akka baay'ee natti gammadde dhiifama kanarraa fudhattes nan barbaada gorsi keessa hedduu na gammachiiseera dhugaa kan karaatti na deebise waaqayyo gaditti sidha waan ta'eef guddaa naaf galatoome riyyaa koo hedduun si galateeffadha baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Naaf jiraadhu riyyaa koo jechoota si jechaa ture immoo natti qaamte keessa keetii natti hin qabamne dhiifama naa godhi wallaalummaarraan kan ka'e wallaalata akkasitti na haasofsiisaa ture waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u amma kana booddeenis galanni waaqayyo dafaa ta'u karaatti deebi'eera waan ta'eef akka barbaannetti akka durii keenyatti wajjin jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo wallaale gorsa namaa fudhachuun dirqama beektaa gisee sanatti gorsa kee fudhachuu hin barbaanne. Baay'ee si lolaan ture baay'ee aaraan ture jechuun bakka waan karaa sirriirra na ooftee karaa jallaatti na gachaas natti fakkaate amma garuutti yaade waan hunduma isaatiif deebisuu fideen dhufe kanaaf akka deebii koo gammachuun uffattullee abdii qabasin jedheera. Waaw waaqayyo koo amanuu hin danda'u dhuga sumatu karaatti na deebee kana haasaa jiramu nama biraati. Sinatti fakkaachaa jiru bar yaa waaqayyo galata kee feeti waan dadhabde hin qabdu waan hundumaa guyyuu yeroo qabda malee dhuga baay'ee sitti gammadeera gorsa kootiin naa deebuu kootti keetti bakka gammachuu kana hin jenne natti dhaga'ame baay'ee gammadeera waaqayyo si deebise bakka karaatti naa deebitee guddanaaf galatoomii ani waan asitti aaree hin qabu. Garuu jechoota kee tokkotti aaraan ture malee waan nagas hunda sitti qabame hin qabu keessa kooti miti kana sitti qabame yeroo dhumaaf sitti muufadhe sitti aare bakka maaliif akka sitti haasofti harmee maaliif hin gargaaru jetti harmeen dirqama ishiitii kan jettu sana fa'aa sitti qabamee ture amma ati baga deebite malee inni biraan rakkoo tokko hin qabu riyyaa koo. Ayyoo baay'ee gammadeera dhuga baay'ee tokko jechuun gammachuun koo daangaa hin qabu gaafate akkasitti karaatti na deebite gorsa koo fudhattee harmees nan gargaara jettee waan hundumaa jettee bakka jechoota na harkaa bade baay'ee gammadeera. Kanaafuu harmee gargaaruu akka dirqama qabnu barteerta jechuudha. Harmee gargaaruun dirqama eenyuti? Eenyumtuu harmee gargaaruudhaaf dirqama qaba. Harmeen nu guddistee asii nu geesse waan ta'eef kana booddee dirqamni ishiin hojjettuuf hin jiru waan harmeen hojjettu sana hunda isaa harkaa fuunee hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf harmeen keenya kana booddee boqonnaa fudhachuu qabdi. Kanaaf atillee jabaadhu harmee kee gargaarii ani durumaayyuu silaa nan gargaara isa dur balleessaa turre immoo atis harmee kee dhiifama gaafatteerta waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa anis akkuma kanatti dhiifama gaafadheen ture. Isaallee baay'ee nutti gammadan gorsa akkasitti gorsinee gaafa nu wal deebisnee karaatti deebinee isaaniifillee ajajamu baay'ee nutti gammadu. Kanaaf bakka harmeen keenya gaafa nutti gammadu abbaan keenya gaafa nutti gammadanii isaan nutti gammadu caala maal barbaanna jennanni addunyaa isaan qofa waan ta'eef kanaaf isaan jabeessinee qabachuu qabna gammachiisuu qabna waan isaan barbaadan hundumaa guutuufii qabna. Kanaaf nama harmee keenya fi abbaa keenya gammachiisu waaqayyoon waa taasisu hunduma keenya iyyuu hin jedha. Riyyaa koo hedduu gammadeera naaf jiraadhu na gammachiisuu keessa.